onneen koo kaleessaa miidhamtus godhoon jaalala koo ni gamtus obsee fi dhoksee naarra gahee kadhaa koos rabbiin na dhagahee onneen koo kaleessaa miidhamtus godhoon jaalala koo ni gamtus obsee fi dhoksee naarra gahee kadhaa koos rabbiin na dhagahee. Kutaa tokkoffaa kana keessatti hawwii fi latiin karaa irraa dhufanii garamitti kan deeman kan jedhu waliin ilaalla. Karumaa soosamichaatti yaada barru. Abbaa warraa fi haadha warraa baay'ee wal jaalatan tokkotu ture. Maqaan abbaa warraa obbo Jireenyaa Hogguu jedhamu. Maqaan haadha warraa immoo Aadde Bashaatuu jedhamu. Obbo Jireenyaa fi Aadde Bashaatuun yeroo baay'ee jireenya baay'ee wajjin jiraachaa turani. Yoo xiqqaate waggoota 2 waggaa 3 wajjin jiraatanii turani. Garuu jireenya gaarii jiraatu. Maal godheeti harkaan hin godhatan waan ta'eef dhala argachuu dadhabani. Garuu dhala dhabuu isaaniitti abdiin kunne. Waaqayyoon kadhachuu itti fufanii. Kanumaan hunduma jiranii waan hundaafiyyuu guyyaa qaba waan ta'eef mucaa yaadan sana argatanii jireenyi isaanii du'ee ture lubbuu horachuu isaatti ilma argatan kana latii jedhanii moggaasan. Latii jireenyaa jedhan. Ollaan isaanii kan ta'an Aadde Disirii fi obbo Bulchaan garuu jireenya isaanii amma ammaatti gaaf tokkollee gammachuu hin qabu. Sababii kanaanis dhala dhabuu isaaniitti Disiriin latii akka lubbuu ishiitti jaalatti. Isaanuma addee gaddee ishii obsiti. Guyyaa guutuu dugda ishee irra hin bu'u. Bifti isaa diimaa baay'ee bareedaa nama mararudha. Qaamni isaa guutuu gingilchaan kan yeroo ilma lamaan dhaabbatee xiqqoo lama tarkaanfate madaala qaama isaa eeggachuu dadhabee yeroo harka lafa qabatu wayyoo anaan jettee fiigdee dursitee lafa kufee isa kaastu Aadde Disiriidha. Aadde Bashaatuun maqumaaf deesse malee mucaa kana yoof irratti fincaa'ee bobba'es kan irraa haxooftee dhiqxee itti uwwistu Aadde Disiriidha. Ati latii yoo mucaa ishee yaadde mee fidii Aadde Disiriin koo nan hoosisaa jechuudhaan tooftaadhaan harka fuuti. Kana malees Aadde Disiriin tolee hin jettu. Amma mee yaa Bashaatuu koo mucaa nan beelee yoomsin jedhe jechuudhaan itti dallanti. Gaaf tokko immoo yeroo Aadde Bashaatuun harka fudhattu guyyaa guutuu bobaa ooltee itti hooddi. Ati maal na goote maaramiituu na wallaalchise jechuudhaan qeeqxi. Akkas walitti dubbatan malee dubartoonni lamaan kun akka obboleettii akka maatii tokkotti jaalalaa waliin jiraatu. Latiinis yeroo Aadde Disirii argu jaalala irraa kan ka'e akka haadha isaatti harka isaa afaarsaa itti fiiga. Yeroo kana Aadde Disiriin ol fuutee dugdatti baattee yogguu wajjin taphattu baay'ee nama dinqu. Ani maalin abbaa kun si godhu gooftaa koo si liqimsuu yeroo ittiin jettu innis eehe jechaa gurraa isaa harka ilkaan isii fuuldura lamaan gidduu gadi lakkisaa kolfuun nama madara. Akka kanaan Aadde Disiriin dhala dhabdee argachuuf otoo hawwituu latiin dhalate. Waggaa 2ffaa irratti durbee deesse. Kana hawwan dhabanii jireenyi isaanii inni guddaan gulgamee ture. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa balbala isaa banee taa'ee si eeggataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Hawwan dhabanii jireenyi isaanii inni gaddaan gulgame ture gammachuudhaan bakka bu'e. Kan hawwan turan waan argatanii maqaa ishii hawwii jedhan moggaasan. Lamaan kun dhala argachuu isaaniitti waaqa isaanii galateeffachaa jireenya wajjin qabsaa'uu itti fufan. Ijoolleen kunuunsaa qe'ee isaanii keessa burraaqanii taphachaa oolu. Warri isaanii jireenya isaanii fooyya'uu didetti yoo gaddan illee daa'imman isaanii yeroo akkas fiiganii taphatan gaddi isaanii gammachuutti geeddarama. Guyyaa gaaf tokko haati Latii Bashaatuun biqila farsoo ala aftee indaaqqoon dura funaanan kuti ish jechuun dhagaa itti darbachuun gadi baate. Yeroo ofirra dugda duubatti mil'attuu dallaa mana gara harka bitaa abaaboo gidduutti waan argite. Afaan ishee qabattee haadha hawwii Aadde
dinsirii waamte. Haadhaawwii yee haadhaawwii oo kottu adaraa waaqaa raajii ijoolleen hojjechaa jirtu ilaali jetteen. Sagalee ishii gadi qabdee waamte. Hawwiin latiidhaan ati dhirsa kooti mitii? Eeyyee kottu as ciisnaa latii kottu egaa ciisi jetteen. Innis tole jedhee akka tasaa ciqilee isaatti rukutuun boo'aa ol kaate. Dhagaa lafaa fuutee rukutuuf itti aggaamte. Kana gidduutti haati hawwii hin dhiistuu mee jechaan barcuma lafaa fuutee itti qajeelte. Kana booda miila ishii jala itti wixalte. Latiin gaafa kana argu kottaa na baasi jedheen gara mana birootti fiige. Haati hawwii garuu hawwii harka tokkoon qabattee harka tokkoon arcummaachaan miila ishii jala waxalte. Eenyutu sitti agarsiise? Eenyuma abbaa isaatu sitti agarsiise jechaa amma lafa irra gangalattee iyyitee maraatutti waxaltee gadi dhiiste. Kana booddee haati ijoollee lamaanuu walitti kolfan. Erga turan booddee dinsiriin kokkolfaa maal haadhoo koo ijoolleen si'anaa kana maal gochuu wayyaa? Maal raajiin akkasii gara keenya keessatti bartee baate moo dubbii akkasii eessatti baran? Maaltu itti agarsiise? jette. Aadde Bashaatuunis lammata waan akkasii goonan abbaa diggaa waamee gurra keessan isinirraa mursiisa jechuudhaan sodaachiste. Abbaan diggaa ijoollee ganda sanaa kan dhaqna qabu waan ta'eef ijoollee baay'ee isa sodaatu. Yeroo karaa irratti fageenyattis argan gara mana isaaniitti fiiganii isa dhokatu. Abbaan diggaa dhufuun isaanii fagootti beekama. Yeroo karaa irra deemu sagalee isaa ol fuudhee weeddisaa sababii deemuuf ijoolleen isa ta'uu fagootti baru. Yeroo taphatanis daandii konkolaataa ol ba'anii abbaa diggaa sababii sodaataniif mana isaanii bira fagaatanii hin deeman. Guyyaa guutuu hiriyoota isaanii ollaa jiran wajjin taphachaa oolu. Haati hawwiis taate haati latiis yoo naannoo mana isaanii dhaban mana ollaa isaanii deemanii as jiraatu jechuudhaan naguma isaanii hubatanii deebi'u. Hiriyoota isaanii kan ollaatti argan Walloo Biisii Faxuraa Sheebaa jedhamanii wajjin meeshaa taphee giiftii root latiif kenniteen taphatu. Dhoqqees bukeessanii fincaan itti fincaanii itti hojiin balaa ammoo kun biddeena jedhanii muka ammoo muranii dhadhaabanii mana jedhanii ijaaranii deebisanii ammoo diigu. Abbaa fi haadha manaa jedhanii wal fuudhanii tokkoyyee lamooyyee jechaa taphataa gara kokkobbii kan kana fakkaatan taphachaa oolu malee naannoo qe'ee isaanii irraa fakkaatanii ganda gara biraa hin deeman. Haati latii mana jireenyaa isaanii keessatti shaayii fi daabboo sababii gurgurtuuf sukkaara balaa shaayii fi daabboo bituu yeroo deemtu ganda Shawaa Barii jedhamee beekamu deemtee mana daabboo abbaa Mandii daabboo mana Mahammad Alii zayitii sukkaara fi baala shaayii gabaa Kamisaa ganda Bokkee Jaamayyoo buutee ammoo suuqii Maajii Gabree Mikaa'el Seefuu fi isa kan biraa meeshaa mana isaa bituu yeroo deemtu. Bashaatuun yookiin aadde Dinsiriin keessoo tokko yeroo gabaa dhaqaniif kan hawwaniif latii abbaa deematuu isaanii wajjin deeman jechuudhaan itti bu'uun kan baramedha. Garuu karameellaa fi muuzii isaanii bitanii dhufanii hin bu'an jechuudhaan sossobanii of biraa deebisu. Yoo waan baay'ee hin bitan ta'e garuu al tokko fuudhanii deemu. Obbo Bulchaan hojii isaanii irraa guyyaa hojjechuuf buna isaa dhugee biddeena isaa nyaatee faxeraa barumsaa fi qottoo isaa rarraafatee bakka hojii isaa oola malee guyyaa manatti hin deebi'u. Obbo Jireenyaanis akkuma haa ta'u malee guyyaa gaafa waardiyyaa dabaree isaa taa'ee ganama ba'ii galgala galu. Nyaata guyyuu achuma hospitaala keessa sababii nyaataniif guyyaa manatti hin galan. Gaaf tokko haati ijoollee lamaanuu gabaa wajjin deemuun dirqii itti ta'e. Garuu kanan duratti lamaan isaanii wajjin al tokko
manaa hin ba'an. Tokko yoo gabaa deemte ishiin hafte ammoo ijoollee qe'ee eegaa hojii mana keessaa hojjechaa turti. Garuu haadha lamaan dhimma cimaa sababii itti ta'eef hafuu hin dandeenye. Haadha Dansiriin yoo har'aa deemte Absharoo mana barbareetti geessitee dhiiftee malee farsoo ishee duraa kan badaa ta'a. Aadde Bashaatuun akkasuma yoo har'a gabaa dhaqxe midhaan bittee daaksiftee malee waan nyaatan dhumeera. Kanaaf lamaan Hawwii fi Latii mana ollaa isaanii mana haadha Walloo geessan. Haati Walloos ijoollee kana lamaan baay'ee jaalatu. Boo har'a immoo nan soorome. Ijoolleen mooraa koo guutte. Boo har'a immoo nan soorome. Jabbooleen mooraa koo guutte. Ilaa qe'ee kana keessa akka hin baane asuma keellaa keessa taphadhaa jedhanii mucaa isaanii Walloo akeekkachiisanii gara mana birootti naanna'anii burtukaana ciranii sadaniifuu kennanii gara biddeena tolchuutti turanitti deebi'an. Keellaa mana jireenyaa ollaafaa guddaa muuzii, burtukaana, kookii, maazii, buna keessa jiran baay'ee namatti tola. Abbaan Walloo obbo Jaalataan Diimaa konkolaachisaa laawundarii mana wal'aansaa fayyaa Naqamteedha. Konkolaachisaan jalqaba magaalaa Naqamtee obbo Jaalataa Diimaadha jedhama. Utuu Naqamtee hin dhufin duras hojii kana Finfinnee keessatti konkolaachisaa ergamtoota wangeelaa Suudiinii fi tajaajilaa kennaa turan. Finfinnee keessatti illee namoota dura konkolaachisaa turan keessaa tokko jedhamu. Egaa ijoolleen sadan kunneen keellaa miidhagaa kana keessaa akka muka burtukaanaa ol ba'uu yaaluudhaan taphatu. Haati Walloos ijoollee taphachaa jiru miti jedhu. Biddeena lamaan sadin eelee irraa buusanii booddee ala yeroo uraa tokko dabalachuuf gadi ba'an biddeena tolchaa irraa bu'aa isaan kutanii kennaa isaan to'achaa hojii isaanii hojjetu. Kana gidduutti Hawwiin koottaa harka na qabadhaa tiriin feestaal taphannaa jette. Kana boodas lamaanuu yaada isheetti walii galan. Hawwiin Latii koottuu na qabadhu, Walloo ati immoo Latii qabadhu jette. Harka tokkoon ija isaanii harka tokkoon ammoo wal duraa booda akka harka wal qabatan toora isaanii galchite. Isheen harka Latii harka ishee gara boodatti deebistee qabatte. Eeyyee geenye yeroo ishiin jettu balbala keenya geenye. Eesha geenye yeroo ishiin jettu balbala irra geenye jechaa keellaa mana jireenyaa Walloofaa keessaa ba'anii daandii qal'oo gara mana isaanii geessu qabatanii. Mana jireenyaa Latii fi Hawwii ga'an. Kana booda tapha jijjiiranii otoo taphatanii Hawwiin balbala mana isaanii bante. Booda sadanuu wajjin ol galan. Yeroo kana Walloon minjaala irra shilingii adii arge fidee isaanitti agarsiisa. Ilaa falaankaa lama argadhe jedhe. Yeroo kana Hawwiin koottaa egaa dabnee deemnee karameellaa bitannee dhufna jette. Balbala mana isaanii otoo hin cufin harka wal qabatanii gara ganda shawaa bariitti qajeelan. Erga sigartee hirriba dabdee yaaddontee bariin daawwataan natti siqaa dhuftee osoo naaf beektee hattootee narraa cuftee osoo naaf beektee hattootee narraa cuftee. Gaarummaa isaa magaalaa Naqamtee sana keessa konkolaataa laawundarii mana wal'aansa fayyaa kan Dajjii Zamaash Fiqiruu bulchaa kutaa baay'ichaa kan poolisii fi hoogganaa amantii kiristaanaa ortodoksii kutaa biyyichaa Abuna Yooqoob malee konkolaataa gara biraa magaalaa kana keessa deddeebi'uun hin jiru. Darbee Finfinnee irraa konkolaataan guddaan fe'umsa Tiraantaa Kaawuntaroo jedhamuu fi Otoobiisiin geejjiba uummataa torban keessa guyyaa tokko yookiin lama yoo dhufe malee konkolaataan karatti isaan sodaachisu hin jiru. Kanaaf ijoolleen sadan kunneen harka wal qabatanii karaa walakkaa bashannanaa otoo deemanii ganda shawaa barii jedhamu ga'an. Yeroo achi ga'an karaa makiinaa daandii 5 olitti baasu mana hoteela Qurbaan jedhamu bira ga'an. Gara itti goran wallaalan. Qurbaan daandiidha. Magaalaa kana gara baay'ee jiraateera.
surree bal'aa yeroo deemu lafa haxaa'u sababii uffatuuf namni magaalaa kanaa nama surree bal'aa uffatu surree kurbaa waliin jedha. Kurbaan namoota magaalaa kanaa baay'ee beeka. Yeroo hundumaa barcuma gadi baafatee gardafoo sadaffaa hoteelaa isaa kan jala taa'u jaalata. Hawwii fi latiin waliin akkuma harka wal qabatanii haala kanaan otoo bu'anii kurbaan argee itti deeme gaafate. Afaan Oromoo akka gaariitti beeka. Garuu ijoolleen bu'uu malee kan sodaatan himachuu hin dandeenye. Kana gidduutti sagalee konkolaataa dhaga'e. Kurbaan ijoollee kunneen gara walakkaa irraa gara mana isaa jalatti geesse. Otoo abdii hin kutatin eessaa akka dhufan maaliif akka dhufan gaafate. Garuu ammas ijoolleen kan rakkatan hin himanne. Ijoolleen calma jedhanii boo'u. Kurbaan booda iddoo qubbanee ture yeroo ol ka'u konkolaataan laawundarii tokko dhufte. Kabajamtoota keenya asoosomni hawwii fi latii kutaa tokkoffaasaa kanarraa qopheeffame asumarratti xumurama. Kutaa lammaffaa isaa immoo yeroo biraa qabannee kan dhiyaannu ta'a. Waan dhaggeeffattaniif kanarraaf galatoomaa. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e barreessaan Isaayyaas Hordofaa Muddee bara 2013 Finfinnee. Ani qopheessee kanan dhiyeessee kiyyaadamee waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha.